Isini gale shanen impattu jechuun waan amma jiraattin guutee ka'ee yaada kiyyatti deebi'aadha kan bakka kanan jira akka namaa isaa ture mee bakka kanan jira jettu bakka kanan ifaan ifatti amma humni shanee kun waraanuma mootummaatti inni yoo illikii qabu barbaada isini gale garuu mee bakka akkuma nama jira ture bakka jirtu barsiifte naannoo jiraatu barsiifte mee deebitee ifaan ifatta waraantu bakki isin jirtu beekamtu waa ajaja wayitiin miti kan isin seentee ummata saamtee hoolatti indaanqoo nama seentee saamtee baatu ajaja wayitiin miti isini gale waraanni mootummaa ajaja tokko malee deemeetuma humna tokko dhabuudhaaf koo mirgan qabu bara an siyaasa bakka kamiyyuu dhaabatee dubbachaa jiru siyaasa kamiyyuu dubbachaa jiru waraanni mootummaa dhimma dhuunfaa dhimma mangisii duwwaa miti waraanni mootummaa raayyaan ittisa biyyaa fakkeenyaaf Abiyyi duwwaadhaaf waraana Abiyyiidhaaf lolaa Abiyyiidhaaf jedheeti kan jettanii yaaddan hin jiraatu isini galee waraanni biyyaa dhimma Abiyyiitiif lolu dhimma nam tokko ta'e waraanni biyya bakka bu'eeti kan inni waraanu amma shaneen amma asitti seentee akka barbaadde wanta barbaadden gooti maalni ajaja wayiin qabdu jarri waan nama ajajee dhaqe bakka kana dha'ee jettuun qabdu garuu waraanni biyyaa yookaan raayyaan ittisa biyyaa ajajaan bakka itti ajajame bakka itti argametti dhaqeetuyyuu ga'ee isaa raawwateetu deebi'a wanta itti argame immoo hinumaa raawwata wanna fedhe yoo ta'e immoo hinumaa injifata bakka itti argame sanatti faannoon har'a duraan ikkoo waraanni yoo yaadatu ta'e yerootii peelee waraanni Itoophiyaa odoo waraanatiin seenii waliin taggalaa turanii wal gaarreeffataa turanii hammam kadhate waraanni biyyaa nageenya barbaadee mootummaan hammam kadhate karaa nagaa wayii jedhee maal jedhee kadhatee gara kamiin kadhatee gara kamiin kadhatee jaarsummaatti ergee maalitti ergee hin didde meeshaa fi qopheeffatee maallaqa jaraa qopheeffatanii hin didanii maaltu ta'e booda kan harka keenya ta'e inni faannoon immoo nuusii tiippeelleen teessu dhiifama naa godhati tiippeelle jeenyummaa sanan dinqifadhaa humni jarii dhabde hin jiru tiippeelle waraanni jarii dhaban hin jiru humni jarii dhaban hin jiran humna raayyaa ittisa biyyaatiin qixa qabdi unkaan mangi mootummaan kun hagalatuumu jechuudha mataa wajjin dhaabatee hagalatuumu odoonni waan adda addaa mataa isaatti fayyadamuu akkas jedhee tiippeellee kana baay'ee itti hangaddaan ture sini galee mangistiin wanni min godhin hin jiru waraanaa wajjin dhaabatee wanta godhu godhee macarrashaa irratti maallaqa jaraalee jaraa qayyaree akkasii humna fidhattu godhe amma faannoon kilaashii kiiloomeetira muraasa fiigee dha'uu hin dandeenya qabatanii amma dhufanii asaraas kiiloo seenuu kun hindaaqoonni boolii bishaanii boola'uudha hindaaqoonni jechuun hindaaqoonni fincaan samaatti ol finca'uudha kun waan hin yaadame jechuudha isini galee faannokko poolisii oromiyaa duwwaa gaabara makalaakiyaa dhiisaa federaala dhiisaa kan hunda dhiisaa poolisii oromiyaa yaa akkuma dhibbaa afur kun kana duwwaa akkasii faannoo jechuun ajaja malee immoo nama deemanii gareen tokko hin dhahamu waa kanaan immoo engadda hamma yeroo akkas ummanni hamma waa rakkoo jira beeka ummanni yeroo akkas gorraamee maal godhee maaliif namni kan inni barbaadu akka sanaanii waraanni koodha kan namni barbaadu garuu mangisin kun ta'ee yaada akka sana waraanni akka sanaan yoo ka'ee jedhe waamee qabbada kan sana caaluun mancaa'a sini gale wanti mancaan hin jiru kan sana waliin mancaa'a wan dhiifama asaasni fedheerasaan jira wan waa hedduu bada garuu kan namni keenya kan inni barbaadu maanni jechuun hundinuu yaada mataa isaa qaba kan inni barbaadu kan inni hawwumaanni akkuma yeroo sana uummanni saraalee sanamma kan qoqamni hasaamaa jiru maanni uummata saraalee waamadeen gadda ta'e kana miidiyaarra deemaa jiru kanatuyyuu hasaamaa jira dubbatamaa jira akkuma sana ammaa waraanatti seenamni sini galee garuu mangistiin mootummaan taa'ee gammateeti akka sanaan akka uummata hidhachiisee dhaqee uummata amaaraa irratti waraana qabu dadhabeetii miti garuu waa hedduu dubbata
Kanaafi malee faannoon immoo mootummaadhaan wal taateeti miti calliseetuma jaalalaa jira malee waa sodaa miti wanni tokko inni siin fidullee hin jiru. Kanuma kana yaannee an qabu wanti baay'eedha wanta saameen nuuni waan baay'eedha. Mee kana kan biraatiif carraa kenna asirratti yaadni kee yoo dhaban qoratees asirratti yaada kan qabdu yoo jiraatan yaada naa kenna. Baay'ee galatoomii nutis beektaa jibbaa namaan qabnu fakkeenyaaf isinii fi waraanni abaa kuni obbolaadha. Kun beekamaadhuma jechuudha deebi'ee obbolaan wal lolaadha. Garuu utuu isin nagaa taatanii uummanni illee itti gammada dhalli dhufu illee itti gammada. Kan nuti jedhaa jirru maali warri kun nagaan ta'an. Waraana abaa dhiifama naa godhaatiin mee takka erga bosona seenee jammare mee kana godhee jira. Namni mee asirraa miidiyuu malatti namni galata waraanaa abaa himatu jira galata isaa. Galata waraanaa abaa namni jechuun miidiyaa ijaarlee yoo arguu dadhabdanii miidiyaa irratti argitu, feesbuuk irratti argitu, tiiktook irratti argitu. Namni galata waraanaa abaa yookaan galata warra hidhatee baddaa jiru galata sana namni himatee beeku hin jira. Hin jiru. Wanti tokko inni hidhatee baddaa jira garuu humna fedhatee hidhatee baddaa jira. Garuu sanarra immoo galee bakka maatii isaa iddoo jiraate wayyaa humti hidhatee baddaa jiru kun. Tokkoffaa callisee hidhatee jira waa miindaan wanti inni itti fayyadamu wayii hin jiru. Garuu yoo wanna fedhe haga miidiin hanga addunyaan jiraattuma yoo baddaa jiraate yoo akkam ta'e kan waa uummata kan sirreessu, uummata kan bilisa baasu, uummata kan bilisa hin baafne mootummaadha. Waraana hidhatee baddaa jiru miti. Kana jala muraati isinitti hima. Waraanni hidhatee jiru yoo hamma addunyaan teessu jiraate uummata bilisoomsuu hin danda'u. Uummata kan bilisoomsu kan hin bilisoomne mootummaadha. Warra humna hidhatee baddaa jiru miti. Muratte? Dubbaddaa. Taraa keessanii. Iyyee. Carranaa kan ta'an. Inna dubbadhu shi daqiiqaa shaniif yaada dheeressuu osoo hin taane gabaabsinee waliin geenya. Yaada deebisu miti. Ani yaadan deebisu. Ani hanga mataa kiyya yaaduu fi hangan dandeettii qabutti waraanni bilisummaa Oromoo ilma Oromooti. Ilma Oromoo keessaa bahe hundi keenya afaan Oromoo haasofna. Waraanni mootummaa amma asirraa yaada kennu jiran kunis afaan Oromoo isaanii Oromoodha. Baay'een isaan galateeffadha. Garuu yaada isaanii amma haasa'u jiran kanarratti baay'ee dhugaa sobarraa baay'ee fagaate waan ta'eef kanarra yaada guddaa qaba. Beeta maal akka ta'e yoo hubanne mootummaan kondoomii godhatee itti fayyadamu jira isaan malee uummata Oromootiif bu'aa akka buusan waraana hajoollee Oromoo hidhachiisee of keessa kaa'e kana uummata Oromootiif bu'aa akka buusan godhamaa jiru hin jiru. Maaliif yoo jettan uummata Oromoo kana morma irraa kutaa jiru faannoo hanga ta'etti mootummaan biyya kana bushuu jiru faannoo hanga hidhachiisetti hanga beekumsaa fi hanga beekutti. Beete waraanni adda bilisummaa Oromoo baay'ee irraa galata irraa qaba. Iddoo waraanni adda bilisummaa Oromoo bosona jiraachuu dhabe uummati Oromoo hanga amma lafarraa sanyii duguuggaan irra geggeeffame hin deema ture. Yeroo Mililikii fi yeroo Yohaannis yeroo Haatee Diroos yoo haasofne harkattuu nurraa citee hin qeeqnaa. Amma immoo yeroo mootummaa Abiyyi keessa jiru keessatti mormattuu irraa citee Oromoo jiraasaatti gogaa irraa baafame. Eenyu baase? Faannoo inni kaleessa hidhachiise. Kanammoo dhugaadha jirtu ifa baatettu kanarratti abbaan fedhes mormachuu hin danda'u. Waraanni adda bilisummaa Oromoo galgala jira dhugaadha. Bara 55 hacuucaa guddaa keessa jira. Yoo uummata irraa fillola jedhe mootummaan asiin duroonidha. Mootummaan waraana bilisummaa Oromoo duroonii dha'u jiru faannoo maa durooniin hin dha'u. Mootummaan kun Oromoodhaaf osoo hin ta'in uummataaf osoo hin ta'in uummata duguuguu waan taa'eera dhugaan jirtu kan abbaa jaalatees abbaa jibbees. Oromoodhaan walii galuu dandeenya, walii yaada walii fudhannee waliin deemuu dandeenya. Hin dandeenya. Maaliif? Kaayyoon jiru masara Minilik. Siidaa Minilik mootummaan akkamitti dhaababu? Mootummaan siidaa Minilik dhaabee uummata bilisoomsa. Uummata gabroomsuu malee uummata bilisoomsuu miti kan taa'e.
Ummata Oromooti bu'aa buuseera. Ummata Oromoo hacuucaa sanyii duguggaa irratti fidee deemu jira malee ummata Oromoo hin bilisomsu. Obbo soba kee sobiin gaala sobiin dhugaa haasaara miti dubbiin taane naasayina sirratti hundaafuu dhugaa dubbadhu mootummaa yaada kuna fixachiis qaama mootummaa ummata wajjin jiru yaada isaanii fixachiisu jirtan dhaggeeffadhu. Ani ummata kiyyaaf saba kiyyaaf hin quuqama Oromoodhaaf hin quuqama bakka Oromoon du'uu hin qabaani har'as boorus yoo feetu yaada kiyya na fixachiisa. Hangan Oromummaa qabu sanitti hangan Oromoo ta'e sanitti abbaan fedhe mirga kiyya falmachuu mirga guutumaa guutuutti hin qaba. Na dhagee ani ammas mootummaa Abiy kana hin deeggaru yoo dhugaadhaan ta'u mootummaa deeggaruun mootummaan nama ummata isaatiif hin dhaabbanne mootummaan ummata isaatiif gabrummaa irraan buusne ana bu'a naa buusa jedhee hin deeggaruun. Qaama fedhayyuu haa ta'u anaaf yeroo falmate anaaf mirga koo yoo na kabachiise na deeggaruu nan mootummaa Abiy kana hin deeggarrettee na buusus dandeessa mootii na rakkis qabachuu dandeessa. Ilaalan deeggariin inni demokraasiidha. Qoy deebisii deebisa bakka kanarratti. Ati haa fixattu. dabareen narra ga'e Karima dabaree yoo Wayya dabaree siifan kenna deebii isaa kanarratti deebisuuf kan isaan immoo gizee tokko. Uummataaf hin bushe jedhee jiraachuu jiru aangoo uummata Oromoo qeeroo 5,000tiin borcuma siyaasaarra dhufe mirga uummata Oromoo gadi awwaale malee mirga Oromoo ol hin kaasne. Biltsiginnaan bara uummata Oromoo waan midaalu dhaggeeffadhu. Biltsiginnaa jechuun kan biraati. Uummataaf hojjechuun kan biraati. Wanni beekuu qabdan. Hajoolleen Oromoo waraana mootummaa keessa jiran mootummaan daabboodhaas hin goyyomsin dhugaa jirtu kana ishii yoo feetanii uummata Oromoo duudee uummati Oromoo Rabbooti gadi Karima kan arrabaan dhuftee dhimma arrabaan qabne nuti warra akkanaati warra Oromoo diigaaru kan uummata Oromootiif hin hojjennu. Gaabboraan minaan jira teessee. Karima dhiifama hundi keessanuu adeemsa manaa sirreessa Karima adeemsa manaa. Nan sirreessa sabboontuun nama akkanaa gadi bubuusaan jirtu abbaan tokko warri inni keessaa wataadara keessaa moodatara barreeffadha. Lakkoofsi tokko barreeffadha moodatara isinii kenna. Dhiifamana godhate. Dandaatee magaa aariidhaan wal gadi buusina. Abbaan fedhee wal arrabsitanillee yoo wal faarsitanillee wal dandaatuma yaada walirraa guddadha. Laa wallanda'umti arraban fayyadamina jaran arrabsina jarri gumaa meeqa baasanii jiran isintu dhaqeeyyi jaratti xaabate viidiyoo isinii fan erga viidiyoo isin jara eenyu taatan jara gizee jarri faannoo eenyu ta'u achiin gahiniyyi jara qaltanii fidaartan guruppii keessan jira maaliif guruppii keessan keessa jara qaltanii wata jara qaltanii fiddan jara faannoo tokko qaltanii fiddanu isintu walitti hojjetan kanaafu arraban fayyadamina nagubaa yeroo isin arrabsitan maaliif afaan keenya dubbattanii jara qaltan afaan Oromoo amma guruppii keessan keessatti maal jettan faannoon nu qalaaraa jettan itu faannoon achi itu wanna jara faannoo rukutuu dhaqanu isintu karaatti jara qalee guruppii keessan keessa dhiyeessar yoo sobeette kunoo kottu haay jedhiitti keessaan siifan erga asirratti naaf hin eeyyamu fani ishee kanaan dandeenya arraban fayyadamina qassedha dhiigaa fagidee sin daabboodhaaf jettanii kubuusi tokkoof jettan. Karima jar kun aasaa dubbadhu ati kan bukkee koo jirtu kun ati masti maayikii qabadhu si dura gale waan ta'eef oppiin yuur kan jettu kun dubbadhu dabareen sidha amma. Sila yaada badhaa Soofii ture ani dalagaa willeeran kan qaba inshallah. Asirratti obboleeyyan nuti akka sabaatti dhiiga tokko saba tokko qaama tokko wal nyaachuu fi maqaa walii balleechuun gaarii miti. Nuti waraanni raayyaa ittisa biyyaa eegumsa keenya kan dhumaati. Bakka raayyaa ittisa biyyaatiin booda wanni nuti qabnu hin jiru. Ani wanni pikcharii kana ilaalidha. Ani hawaasa raayii kana haasa'aa jiru. Pikcharii kana ilaaltanii akka waraanaatti akkana fudhanne. Waraana keessas tureera garuu biyya keessas hin jiruan. Waraanni raayyaa ittisa biyyaa jechuun mishigiisa dhumaati biyya keenyaaf Itoophiyaadhaaf. Amma warri akkatti waboon akkana waboollee keessa seeneeraan argeera hundaayyuu. Dhiisa asirratti dubbii sobaa odeessu amma biyya keenya diiguudhaaf waa'ee faannoo Dr. Abiy akkana godhee faannoo isatti hidhachiise. Faannoon yaa agar makataanoo yaa agar kalalaanoo akkas jedhe Dr. Abiy jedheera yeroo TPLF raayyaa waliin jarri hirmaattee jette. Jedheera Dr. Abiy garuu har'a akkas jedhaa jira. Har'a hin jenne akkas bar atiin kun nama lubbuun jiru waan taateef reeffa qofa du'aa qofa kan yaada ofiin jijjiiranne. Namni lubbuun jiru yaada ni jijjiirata. Faannoon kaleessa raayyaa ittisa biyyaa cinaa dhaabatee jira. Har'a garuu kaayyoon isaa kaleessas nu duguuguudhaaf kana Dr. Abiy keessa isaaniitti moree hin beeku.
Kanaaf yaada kaleessa har'a dhuguu kan nageenya biyya keessaa boressuudhaaf waan garaagaraa asirratti fidanii hawaasa keenya walitti hin buusina. Karima hedduu baay'ee tokko si galatoomfadhaa si ajaa'ibsiifadha. Maaliif jennaan akkatti marii kanaaf nama asitti fiddee mee waan akkana irratti cimsaati hawaasa keenya mariisisa. Hawaasa keenya kan waan beenne fakkeenyaaf fudhannu miidiyaa keessatti miidiyaa OMN sagalee hawaasaa jennaa akkasitti beekna ture. Har'a garuu miidiyaan biyya keenya diiguu jiru kan waan garaagaraa oofaa jiru miidiyaa OMN irraa jalqabeeti. Kun yaada kiyya eenyu abbaan feete waan feete naan jechuu dandeessa. An sodaas hin qabu sodaadhes hin beeku. Saba kiyyaaf seenee waraanee qabsaa'eera. Har'a keessa jiraachullee baadhu har'as dhiiga kiyya. Wallahi bakka jirutti raayyaa ittisa biyyaatiif lubbuu kiyya aarsanan kabala. Kanaaf raayyaa ittisa biyya keessatti waraanni abaa'oo wooboon kaleessa jettan wooboon kaleessa saba kiyyaaf dhaabatee jennee waliin dhaabannee raadha nu saamaa jira. Amma ijoollee teena ugguree cunqursee ijoollee teena tabiyyaaf horii gadi fiiddu ugguree qoraan baachifataa kaan tumaa kaan bishaan waraasifataa kaan hoolaa gandaa hataa jedha. Akkanatti hawaasa keenya ijoollee humna addaa achitti kan awwaalee kan isaan cunqursaa jiru waraana abaa'oo shane jedhan kana. Kanaaf abbaan feete waan feete naan jechuu dandeessa yoo barbaadde kiyya kanaa miti akkaawuntiin kabiraatiin banadhee waan barbaade laayivii galee haasa'uu danda'a nama sodaa qabullee sittiin fakkaatini. Kanaaf Karimaa hedduu ulfaadhu obboleeyyan kiyya raayyaa ittisa biyyaa warri asirra jirtan hawaasni illee isi wajjin jira isin cinaa jira dalagaa addaan kuteete yaada bal'aa qabaan watuna keessaa dafqaa jira. Dalagaa harkaa qabatanaaf dhiifama naa godhaati yoo carraa argadhe yoo dalagaa kana ofirraa xumuradheef yoo warra ture deebi'aa haasa'uu danda'a nama biraa garanatti naa guddisi. Galatoome nutis yaaduma walii galtee barbaanna. Jaafar dubbadhu. Jaafar amma dabareen sidha dubbadhu. Biran jirtu? Jaafar bukkeen jirtu sirbi bilbila bira? Okay. Muhammad dubbadhu ati biran jiru ati dubbadhu makbanadhu yoo bira jiraatte. Hayyee assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isinin jaa warri muslimaa warri kiristaanaa akkam jirtan nagaa qabdanii isinin jaa. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Baga jiraatte atillee dubbadhu. Nuti arraba damade waan bira mariin jibbine waan ta'eef dubbadhu yaada qabsu ifachuu dandeessa itti fufi. Rakkoon qabu duraan dursee wanti isinii dhaamu nutiin kun warri asirra jiru kun hundi afaan Oromoo dubbachaa jirra. Akkasitti isin eegalu. Ammas Oromoodha jechuudha. Afaan tokko haasofna. Diinni keenya kan waloo uummata mataa nurraa muru sani malee nuu miti. Warreen jibbaa shanee qabdanis, warreen jibbaa makalaakaa mootummaa qabdanis achumatti ofirraa dhiisa. Uummanni isin dubbachuu qabdan waa'ee Oromummaa qofa. Obboleessaan lolee hin injifatu immoo. Kana beekuu qabdan jechuudha. Paartii feetee deeggare. Obboleessaan mormi obboleessa ajjeesee wanni waliin injifataa hin jiru. Waan santii kuusin. Waanuma dhugaatii fi waan walitti nama fayyisaa haasawaa malee qaama tokko jaalatanii qaama tokko jibbatanii atisani waliin hin jayna. Anamma nama noormaaliidha. Waraanaa miti. Alaabaa kanarraa qabaachuudhaaf isin naan jechuu turte Karimaan. Ani jechuudha nama isbii miskiina tokko nama biyya bilisoomte keessa jiraachuu jiru jechuudha. Saba nurratti